السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amantoota fi hordoftoota keenyaa kunoo arraantanaa gara magaalaa Harar istaadiyeema Imaam Muhammad itti gayyaa jirra. Alhamdulillahi achitti wal agarraa gara istaadiyeema Imaam Muhammad. Burqa beekumsa diinii warshaa ulamaa waan isaan hojjetan yoom himamee dhumaa umrii isaa guutuu khaddaame islaamaa dadhabe son jenne abadan gonkumaa burqa beekumsa diinii warshaa ulamaa waan isaan hojjetan yoom himamee dhumaa sheekhuun walii eenyuutu walaadhaa abbaa ulamaa'i yaa sheekha damtuulaa qalbiinsi qaradhee rabbii kiyya mawlaa akkanaatti situu yaa rabbi yaa allah sheekhuun walii eenyuutu walaadhaa abbaa ulamaa'i yaa sheekha damtuulaa qalbiinsi qaradhee rabbii kiyya mawlaa akkanaatti situu yaa rabbi yaa allah sheekhuun walii eenyuutu walaadhaa abbaa ulamaa'i yaa sheekha damtuulaa qalbiinsi qaradhee rabbii kiyya mawlaa akkanaatti situu yaa rabbi yaa allah sheekhuun walii eenyuutu walaadhaa abbaa ulamaa'i yaa sheekha damtuulaa qalbiinsi qaradhee rabbii kiyya mawlaa akkanaatti situu guddatu diin islaamaa kuni qottaa carraaqqadha jannata jazaanii baasni guyyaa keeysa